Al takkaatti abbaa fi ilmatti hin heerume. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Chaanaliin kun haaraa waan na ta'eef yeroo kamiyyuun caalaa amma jajjabina keessan hedduminaan barbaada. Maarreesinis dadhabeetoon jedhiin laayik gochuun qophii kana eegaltaniire. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 8ffaatti seeraan baradheera. Haa ta'uutii garuu kutaa 8ffaa akkuman gaheen maatiin kiyyaa dirqiidhaan akka heerumu na taasisanii. Ganda keenyatti lammaffaas ta'e sadaffaa heerumuunis ta'e fuudhuun haga kanaatti akka naannoo biraatti waan ulfaataa yookiin immoo safuu miti. Kan danda'e haga barbaade fuudhuu ni danda'a. Humna isaa qabaannaan jechuudha. Jaalallee fedhii kootiin kan hin qabadhe ani yeroon kutaa 5ffaa baradhu. Mana keenyarraa gara mana barnootaa deemuun baadiyyaadhaa hanga magaala keenya ishee xiqqootti naannoo daqiiqaa 45 miillaan deemsisaa. Yeroo dabareen keenyi ganamaa dhaquun dadhabbii hin qabu. Galuun garuu ni beelofnarree waan na ta'eef dadhabbii qaba. Yeroo dabareen keenyi galgalaa immoo deemuun dadhabbii qaba. Galuun immoo qabbana waan na ta'eef baay'ee nutti tola. Maarree jaalalleen kiyyas dargaggeessuma naannoo keenyaa waan na ta'eef barnootaanis sadarkaa 2 caala. Yeroo hedduu dabareen barnootaa keenyaas waliin waan na ta'uuf manaa baanee wal eegnee bakka ta'etti waliin gara barnootaatti imallaa. Maarree jaalalaanis waggaaf baatii muraasa erga lakkoofsisnee booda yeroon kutaa 7ffaa baradhu gara jalqabaa anaafsi haga yoomiitti akkanaan itti fufnaa bakka qofaatti illee wal arguun nu barbaachisaadha jedhee na gaafata. Yeroo kanaanis akka haasofnuuf yeroo dheeraa akka waliin qabaannuuf natti fakkaatee rakkoo maalii qabaree guyyaa tokko tokko dhokannee barnootarraa hafnee yeroo bareedaa waliin dabarsinan jedheeni. Innis tole jedhee gammadee yeroo sanarraa kaasee hiriyaa manni isaanii mana keenyaaf mana barnootaa gidduu ta'e bakka icciitii nuuf barbaadu eegalee. Yeroo sittiin fudhanne abbaansaa sooressa beekamaa ganda keenyaa waan na ta'eef manuma abbaansaa ijaare namni keessan galle magaalatti dhiyaatu tokko furtuu fudhatee guyyaa tokko tokko isa waliin barnootaafnee mana onaa sana keessa ooluu jalqabne. Yeroo barnootarraa deebi'an akkuma nama barachaa oolee gara manaatti deebina. Maarree yeroo kana gidduutti ture durbummaa kiyyas kan hin dhabe isa waliinis jaalalamaa keessa yeroo kamiyyuu caalaa suusii yookiin immoo araada kan natti ta'e. Bara sana waggaa guutuu isa waliin akkan ulfoofneef of eeggachaan dabarse. Anaaf inni kanaan taanus haa ta'uutii garuu hariiroo keenya namni beeku tokkollee hin jiru. Wanta hundumaayyuu beekannee icciitiidhaan raawwannaa. Ijoollee biyya keenyaa yookiin dursinee yookiin immoo booddee isaanii baanaa. Harka caalaa kan ijaan wal arginu mana barnootaatti otoo hin taane guyyaa Qidaamee fi Dilbataa mana yeroo jirrudha. Kanaan otuman jedhu fedhii kiyyaan ala waraqaan garaagaraa heerumaaf maatii kiyyatti ergamuu jalqabanii. Anis maatii kiyyaan si'a hedduu irra deddeebiseen didaan ture. Diduu qofallee utuu hin ta'in daandii irratti illee na butuuf ka'anii si'a hedduun harkaa ba'e. Yeroo na butuuf yaalan si'a lammaffaa irratti abbaan kiyya fedhii keenyaan si kennuu dhiisuun dirqiidhaan akka nu harkaa si fudhatan waan taasisuuf kanaan booddee abbaa na gaafatetti dabarseen sin kennaa yoo ati jecha koo jala dabarte sin abaaraa jedhee natti dubbate. Anis abbaa kiyyaan barnoota koo xumuruun qabaa nan baradhaa
jedheellee yeroon kadhadhu lakkii kunoo akkasitti ta'aa jiran ni beekta mitii maqaa eenyuu balleessuuf jetteeti jedhee na dideem. Kanaan yeroon kutaa 8ffaa baradhu baatii 2 yeroo hin guunne keessatti jaarsummaa kan ergatu eenyu yoo ta'e xuruudha. Nama guddaa ganda keenyaa jaarsa umriidhaan anaanis hangafoota koos dhalchuu danda'u qabeenyi isaa akka ganda keenyaatti guddaa kan ta'e obbo Abbaabbaa jedheen ijoollummaa kootii kaasee nagaa kan hin gaafadhu abbaa kaadhima yookiin immoo jaalallee kiyyaadha. Dhiiraaf 2-3 fuudhuun ganda keenyatti waanuma barame waan na ta'eef abbaan koo lakkisaa hin ta'u umriidhaan waliin madaaltani jedhee kan deebise otoo hin taane jaarsi guddaan kabajamaan ganda koo na gaafatee akkamittiin dhiisaa kun anaaf qaaniidhas salphinadhasee intala kiyya nan si kennaa jedhee jaarsaaf tole jedhee. Yeroo kanatti waantan godhun dhabeem an ilma isaa waliin jaalalleedha. Baay'een ilma isaa jaalladha. Ilmi isaallee anaan baay'ee jaallataa. Waa'ee fuudhaa akka nuti hin kaasne kan nu godhe barnootadha. Dhuguma ni baranna jennee malee ni heerumna jennee yaannees kaasnees hin beeknu. Guyyaa jaarsi mana keenya dhufee kaasee abbaan koo barnootan deemtu naan jedhee wanta na mudate wanta ta'aa jiru jaalallee kiyyallee argeen akka ittiin dubbanneef nan dhorkame. Icciitii kana namni tokkoyyuu waan hin beekneef raajii ta'uuf hin jira. Kanas sanas hin jenne akka aadaa fi amantaa keenyaatti wanta barbaachisu erga godhanii booda na heerumsiisanii heerumuu kiyyas beeksisanii haadha manaa ta'een jaarsa kanaaf jiraachuun eegalee. Akkanatti yeroo sagaleen hin odeessu baay'ee salphaa fakkaata. Haa ta'uutii garuu anaaf baay'ee ulfaataa. Bara jireenya koo keessatti dhiphina dhukkubbii hanga kanaa ga'u keessummeesseen hin beeku. Ilma isaaf jaalallee amanamaa ta'een otoo hin jiruu maatiin kiyya dirqiidhaan abbaasaaf na kennanii barnoota kiyyas addaan hin kute. Jaarsi kun yookiin immoo abbaan manaan koo ana dura haadha manaa 2 gurguddoo kan qabu yeroo ta'u ijoolleewwanis gara 12 qaba. Jaalallee kiyyallee kan hangafan baratanii kan xumuran irree ni jiru. Afaan nama ganda keenyaa sodaa ulfina isaaf jecha abbaan koo bakka hin taanetti dabarsee na kenne. Heerumte jedhamee takkaa dubartii ganda keenyaaf maqaan baanaan immoo heerumtee madhaa. Of adabatanii jiraachuun ala waa biraa yaaduun ulfaataadha. Maarreeyanis heerumee galeen dirqama koo ba'achuun eegalee. Dhiphinni kun ana bira qofa otoo hin taane kan inni jiru jaalallee koos biradha. Erga dubbiin kun raawwatee innis sodaatee anarraa fagaatee ganduma tokko keessa otoo jiraannu naannoo baatii 2 ija isaa otoo argin hin hafee. Bifuma kanaanuu heerumeen tasgabbaa'een nan jiraadha jedhee yaadus haa ta'uutii garuu abbaan manaan na fuudhe ijoollee xiqqoo taatee akkamiin durbummaa kee dhabde jechuun yeroo hundaa na reebaa. Akkamiin qofaa otoo hin taane eenyuuf durbummaa kee kennite kana dura eenyutu si beekaa gaaffii jedhullee dabalateeti. Na reebus na rukutus reebamuun rukutamuun haadha manaa dhiiraan waanuma baratamedha mitiire danda'een iyya kiyya ukkaamseen waliinuman ture. Ilma keef hin kenne jedheen deebisaare kun waanuma hin taanedha. Morma koo hudhee achumatti na ajjeesaa. Durbummaa kee abbaa kenniteef dubbadhu jedhee yeroo na gaafatu tarii kufeen yoo bade malee ani si dura dhiira gara biraa hin beeku jedheen nan kakadhaafi maqaama sobaa waameen dhiira abaluuf hin kenne jedheen yoon dubbadhe amanteetti durba mitii jedhee yookiin na deebisa yookiin immoo naman maqaa waameef deemee walitti bu'aa. Kana hunda danda'een baatii 3 baatii 4 dabarsee baatii 3ffaatti ergaaf meeshaa fiduu jaalalleen koo mana koo dhufe. Baatii 4ffaatti illee akkanuma guyyaa tokko dhufe. Baatii 5ffaa yeroo ga'u abbaa isaatiin barnoota hin baradhu jedhee didee. Eega barnoota hin barattu ta'ee maal siif wayyaree jedhee abbaan yeroo gaafatu fuudhuu nan barbaadaa jedhee deebiseefi yoos immoo kun isaa ta'uu eenyuun fuutaa intala obbo eenyu jaallattee har'a kunoo jaarsummaa siif hin deema jedhee abbaan yeroo kadhatu ani kan hin barbaade jaarsummaa kee miti maallaqa qofa akkanaaf kennituufidha jedhee deebiseefi abbaansaa qabeenya qaba mitiire yookiin itti fuudhi yookiin itti hojjedhu amma ati umuriin kee gaheera jedhee abbaan maallaqa hedduu kenneefi akkuma fudhateenis jaalalleen koo icciitiidhaan
na bira dhufee abbaan koo maallaqa hanga kanaa naaf kenneera. Baatii haga kanaa guutuu wanta godhu dhabeen ofitti gaddeen dhiphachaa boo'aa ture. Si dhabee immoo jiraachuu hin danda'u. Amma maallaqa of harkaa waan hin qabuuf gara biyya tokkootti wal fudhannee bannaa jedhee na gaafata. Anis jaalala addaa isaaf waan hin qabuuf lammatammoo abbaansaa na miidhaa waan na jiruuf takkaa'u bukoo keessa seenneerra jedheen tole haa ta'uu guyyaa akkanaa atis qophaa'i anis nan qophaa'aa wal jenneen. Kanaanis guyyaa beellamnetti ani karaa biraa innis karaa biraa kaanee gandaa fi aanaa keenya keessaa baanee wiirtuu Oromiyaa kan taate Finfinnees dhufnee mana kireeffannees waliin jiraachuu eegallee. Salphinaa fi dadhabina keenya namni beeku tokkollee hin jiru. Maallaqa akka gaariitti abbaan ilma isaa waan kenneef sanuma akka garaa keenyaa fayyadamna. Kanaan guyyaa tokko akka nuti waliin jiraannuu fi kana duras kaadhimaa waliin turre abbaasaa fi maatiin kiyya dhagahanii karaa nuti icciitiidhaan bakka jirru itti himnu akka maatiin keenyi nu abaaranii fi dhalli akka nu hin baane jireenya akka nu hin tolle fi kanneen kana fakkaataniin akka nu abaaran ni dhageenye. Anaa fi jaalalleen koos silaa kana goonee eebbifamnaaree jennee kanaan booddee maal gochuu akka qabnu mari'achuu eegallee. Maallaqni kun nu harkaa otoo hin dhumiin biyya hambaa deemnee dalagachuu akka qabnuu fi yeroo keenya akka itti fayyadamnu walitti himnee. Sanaanis faddaalaa barbaaddannee anis innis viizaa ergannee kan koo yeroo gabaabaa keessatti yeroo naaf deebi'u isaaf immoo hojiin argamuu dadhabamee naannoo baatii 8 boodaa deebi'ee fi Dubaay keessaa hojii garaagaraa hojjechuu eegallee. Anis laafuu manuma namaa waan hojjedhuuf gadi bahuun oliif gadi deemuun naaf hin danda'amu. Jaalalleen koo immoo ganama bahee galgala galee immoo ganama waan bahuuf gonkumaa wal arguun hin yaadamu. Kanaan otuma jennu guyyaa tokko jaalalleen koo namni guddaan biyya keenyaa dhufe tokko isinin barbaada jedheeraa akka nuti biyya kana keessa jiraannu ni beekaa maalaa goonuu jedheen gaafadheeni. Yeroo kananis bahuu hin danda'u atumti isa bira deemi malee jedheen deebiseefi yeroo kananis tole wanta na gaafachuuf na barbaadu dhaggeeffadheen siin bilbilaa jedhee yeroo boqonnaa isaatti nama kana bira deeme. Namni kun nama amantaan jabaadha. Ijoollummaa isaatti biyyaa ba'ee asuma biyya Dubaayii keessatti sooromee yeroonni biyya galu namni waa'ee keenya beeku akka nuti as jirru gurra waan buuseefi kanaanis jaalalleen koo bira deeme. Yeroo kanatti balleessaa akka balleessinee fi gaa'ela abbaan dhaabbate ilmi diiguu akka hin qabne dubartii abbaan bira gahe ilmi bira gahuu akka hin qabne dubartii ilmi bira gahe dhiirrillee bira gahuu akka hin dandeenye aadaadhaanis safuudhaanis dhorkamaa abaarsaa akka ta'e yoo dinnee waliin jiraannee abaarsi abbaa isaallee akka nu dhaqqabu lamaan keenyayyuu ijoollee waan na taaneef obbolaa waliif taatanii ammaa kaasee gaa'ela gara biraa yaaduu akka qabnu isatti hime. Innis nama kanatti aaree kana natti himuuf as dhuftaahii anuu baqadheen as dhufeeraa jedhee biraa deeme. Waan dhagaye kanas guutummaatti natti hime. Anis maal yaaddaree jedhee yeroon gaafadhu maaliin yaadaa kan jaalallee koo fuudhe abbaa koodha malee ana miti jedhee naaf deebise. Anis akka lubbuutti wanta isa jaalladhuuf isa malee jiraachuu akka hin dandeenyetti hin beekaa. Kanaanis waggaa tokko wayii erga hojjetee booda jaalalleen koo bakkuma ofii dalaguutii hojii naaf argee. Anis mana namaatii baheen isa waliin dalagadheen galuun eegalee. Silaas aadaa fi safuu cabsineerraatii haadha manaaf abbaa manaa wal jennee ofumaa wal beeksifannee qubeelaa hidhannee waliin jiraachuu eegallee. Yeroo waggaa lamaa waliin turrettis daa'ima godhachuuf yaallee haa ta'uutii garuu daa'imni gadameessa koo keessatti boqotee si'a 3 gadi bahee. Yeroo kanatti anaa fi abbaan manaa koo maal haa goonuu jennee wal gaafannee. Waggaa 2 jechuun salphaa miti. Gorsa namaa dinneerraa dheekkamsa waaqaas didaa jirraa. Kanaaf gadi teenyee yaaduu qabna. Wanti hundumtuu
harka Rabbii irra dhawaanna ta'eef boru waan na taanu hin beeknu jedheen abbaa manaa kiyya gaafadhe. Innis sodaa waan na qabuuf jireenyi keenyi jaalala malee nageenyi illee gidduu keenya waan hin jirreef maal haa goonuu jedhee as deebi'ee na gaafate. Anis gadameessi koo kanaa ol miidhamuu hin qabu adda bahuu qabnaa jedheen deebiseefi innis akkamittiin kana yaaddee hangam akka wal jaallannu ni beekta mitii jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen jaalalli kan biraadhaa fayyaa fi lubbuun ofii immoo kan biraadhaa bifa kanaan yoon itti fufe anarras sirras dhiibbaan ga'uu hin danda'a jedheen itti hime. Innis itti yaada jedhe. Eega sanaa mana tokko keessaa baatii 6 waliin jiraanne inni akkana dagatuuf anis akkan isa dagadduuf nama gara biraa waliin hariiroo uumuu eegallee. Kanaanis yeroo booda baay'ee wal qoraa waan dhufneef murtee keenyatti jabaachuu qabna jedheen inni hiriyoota isaa dhiiraa bira animmoo obboloota koo dubartii bira hojiillee bakka sabiraatii jijjiirradheen hojjechuun eegalee. Ammallee wal yaaduu wal barbaaduu hin dhiisne. Haa ta'uutii garuu ani murteeffadheen kanaa ol Rabbi natti dheekkamuu hin qabu jedheen gara biyya biraa deemeen nama gara biraa waliin jiraachuun eegalee. Akka inni na yaanneef akka inni nan barbaanneef suuraan nama ani waliin bira jiru ka'een yeroo yerootiin ergaa fi booddee irratti yeroonni jaalallee gara biraa qabatu gammadees jiraachuu eegalu. Amma tarii yoonaaf milkaa'e jedheen nan ulfaa'ee Rabbis dhiifama isaan na yaadatee daa'ima nan godhadhee innillee akkanuma fuudhee daa'ima godhatee har'a bifa kaleessaan waliin barbaannu. Haa ta'uutii garuu anis akka obboleettiitti innis akka obboleessaatti waliin yaafannaa yoo rakkanne wal gargaarraa. Maatiin nuti dhaabbannes bultiin haaraa dhimma kana beekaa amannee hundi keenyu itti seennee. Kanaan anis abbaan manaan koo lammaffaas nagaa argannee jiraachaa jirra. Gaa'elli kiyya sadaffaas eebbifamaadha. Rabbiif galanni haa ta'u. Tareegaa seenaa koo dhaggeeffattaniittu bakka itti narratti murteessitanis ni qabdu. Bakka immoo gaaffii isinitti ta'e illee hin dhabdanii. Mee tarii bakka kootoo buutanii jireenyi keessan akkuma kanaa karaa kanarra qajeelamoo abbaa isaatti heerumtanii haadha manaa sadaffaa taatanii jiraachuu filattu? Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Dubaa irraatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aa ilaallee waa ta'e akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Dachee kanarra yeroo jiraannu waan salphaas waan ulfaatus wanta keessaa ba'uu dandeenyus hin dandeenyis wantoonni nu mudatan baay'eedha. Al takka takka seera uumaa akka seenaa kanaa diiguuf illee dirqamna. Karaa lamaaniyyuu seenaan kun aadaas amantaas ni cabsa. Haa ta'uutii garuu dhumarratti murteeffatanii haalattiin waliin jiraachuu jalqabanii garuu fakkeenyummaa guddaadha. Dogongora keessumti keenyillee nu himatuun umrii ofii of dhukkubsaa jiraachuun sirrii mitiin akkanaa gara furmaataatti deemuun sirriidhaan ni bareedaan dhaamsa guyyaa har'aatiin hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jechaa seenaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.